An Zalaalam Taaddasaati har'a dhimma hidha Abbayyaa irratti kan waliin dubbannu ta'a. Itoophiyaan hidha waggoota 14 oliif ijaaraa turte xumursiisuun ji'a fulbaanaa keessa eebbisiisuuf akka jettu ibsitee jirti. Sirna eebbaa kana irratti biyyoonni hidha kana mormaa turan Masrii fi Sudaan akka irratti argaman Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed afeeranii jiru. Dhimma kana irratti bal'inaan kan waliin dubbannu ta'a nu waliin tura. Itoophiyaan hidha addunyaarraati isa guddaadha jedhame bara 2011 baasii birrii Itoophiyaa biiliyoona 80 ta'uun ijaaruu jalqabde doolaara biiliyoona 4 kan tilmaamamu jechuudha. Sharafa gabaa yeroo sanaatiin har'a sanaa ol ta'uunsaa gaaffii hin qabu. Haa ta'u malee ijaarsi hidha guddichaa kun xumuramee amma gara eebbaatti dhiyaatee jira. Fulbaana dhufu Itoophiyaan hidha guddicha kana eebbisiisuudhaaf jetti. Kanaafis sirna eebbaa irratti akka argamaniif Masrii fi Sudaaniin afeertee jirti. Masriin garuu afeerraa kana hin simanne. Itoophiyaan ijaarsa kana yeroo jalqabdu uummata ishee har'a miiliyoona 120tti tilmaamamu keessaa parsantaa 60 ol kan ta'u kan dukkana keessa jiraataniif ifa nan kennaa jetteeti. Akkasumas misooma biyyattii keessatti jalqabdee jirtu hedduudhaaf hidhi Abbayyaa kun xumuramuun isa bu'uuraa fi isa murteessaa ta'uunsaa gaaffii hin qabu. Haa ta'u malee Itoophiyaan hidha kana yeroo jalqabdu biyyoota kan akka Masrii fi Sudaan irraa mormii guddaan ishee mudateera. Yeroo hedduus araaramuuf akkasumas walii galtee irra ga'uudhaaf yaali guddaan gaggeeffamaa ture. Ameerikaatii haga gamtaa Afrikaatti jaarsummaatiin gidduu galanis biyyoonni sadeen walii galtee xumuraarra osoo hin ga'iin turanii jiru. Kanas ta'e Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaaraa turte kana bishaaniin guutuu erga jalqabdee amma ibsaa maddisiisuu jalqabee jira. Ji'a Guraandhalaa bara 2022 keessa Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif hidha Abbayyaarraatii ibsaa maddisiisuu jalqabde. Hidhi kun yeroo xumuramu meegaawaattii 5,000 ol maddisiisa jedhameeti kan eegamu. Uummata biyyattii hedduuf immoo madda annisaa ni ta'a jedhamee eegama. Haa ta'u malee bara 2011 Itoophiyaan ijaarsa hidha kanaa yeroo jalqabde ogeessota mataa ishee fi baasii mataa isheetiin ture. Kanaafidha uummanni biyyattii hundi kan irratti hirmaataa ture. Haa ta'u malee dhiyeenya kana pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan hidha kanaatiif baasii gargaaruun ishee waan hafte miti jedhanii dubbatanii jiru. Haa ta'u malee bulchitoonni yeroo sana rakkoo uumamuu qabu kana maaliif akka isaan hin furre naaf hin galle jechuun dubbatanii jiru. Kana hordofee waldhabdee Masrii fi Itoophiyaa gidduutti dhimma hidha kanaa wal qabatee jiru furuudhaaf Ameerikaan hojjechaa akka jirtus ibsanii jiru. Osoon ani lammii Masrii tokko tahee laga Abbayyaa keessaa bishaan dhabuu hin barbaadu jedhan. Masriin hammama bishaan Abbayyaa irratti hirkattee akka jiraattu ibsuudhaan. Haa ta'u malee mariin kun gama Itoophiyaatiin akkamiin deemaa jira kan jedhu ibsi bal'aan kennameeru hin jiru. Dubbii Doonaald Tiraamp Ameerikaan hidha kana deeggarteetu jedhuufis mootummaan Itoophiyaa deebii kenne hin jiru. Haga ammaatti uummanni biyyattii kan beeku hidhi kun baasii uummata biyyattiin qofa ijaaramaa akka jirudha. Doonaald Tiraamp yeroo bulchiinsa isaanii jalqabaa Masriin hidha kana rukutuu dandeessi dubbii jedhus dubbatanii qeeqamaa turaniiru. Haa ta'u malee Itoophiyaan yeroo jaarsummaan Ameerikaan gidduu galtee biyyoota kanneen walitti fidaa turte Ameerikaan Masriif loogdi jechuun jaarsummaa sana keessaa ba'uun ishees ni yaadatama. Dhiyeenyas gamtaan Afrikaa biyyoota sadeen walitti fiduuf yaaliin taasise hin milkoofne. Hidhi guddicha Itoophiyaa kun bishaan kuubik meetirii biiliyoona 74 qabachuu danda'a. Itoophiyaan hidha kana bishaaniin guuttee xumurtee akka jirtus ibsitee jirti. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hidhi Abbayyaa biyyoota ollaa kan akka Sudaanii fi Masriif yaaddoo osoo hin taane madda badhaadhinaatii badhaadhinni biyya tokkoo kan hunduma keenyaati jedhanii ibsanii jiru. Haga ammaa garuu walii galtee mallattaa irra ga'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee biyyoonni kun sadeen maaliif walii galtee irra ga'uu dadhaban? Masrii fi Sudaan walii galtee bara 1929 fi bara 1959 mallattaa irratti hundaa'u. Walii galtee yeroo sana mallattaa Sudaanii fi Masriin hidha kamiyyuu ka Itoophiyaa keessattis ta'e biyyoota gara yaa'aa olii jiran mormuudhaaf mirga kan isaaniif kennu ture. Itoophiyaan garuu walii galtee dulloomaa kanarratti hirkachuu hin barbaaddu. Bishaan Naayil dhibbantaa 85 kan gumaachitu Itoophiyaadha. Dhibbantaa 85 gumaachitee misooma isheef hin fayyadamtu kan jedhu garuu gaaffii uummata Itoophiyaa ture. Bishaan dhibbantaa 85 osoo gumaachitu maaliif misoomaaf immoo itti fayyadamuu hin dandeenyu kan jedhu gaaffii lammiilee Itoophiyaa hundaati. Masriin uummata ishee miiliyoona 107 ta'uuf tokkoffaa jallisiif akkasumas bishaan dhugaatii fi kaaniif hidha Abbayyaa laga Abbayyaa kanarratti hirkatti. Sudaanis akkasuma. Itoophiyaan garuu misoomaaf akkasumas immoo irra caalaa uummata ishee dhibbantaa 60 dukkana keessa jiraatuuf ifa ta'uuf hidha kana akka hojjechaa jirtu irra deddeebiin ibsitee jirti. Doonaald Tiraamp dhimma hidha Abbayyaa kana erga dubbataniinas pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi yaada isaanii akka deeggaran ibsanii jiru. Doonaald Tiraamp rakkoo biyyoota gidduutti mudate kana hatattamaan furaa jirra.
biyya Itoophiyaa wajjiniinis mariitti jira jedhanii dubbatanii jiru. Gama Itoophiyaatiin garuu waan Doonaald Tiraamp dubbatanis ta'e dhimma marii kanarratti mootummaan ibsa kennee hin qabu.